jedhaga warri hangam badan bicaan afaan ililchitu warri kan I don't care about I don't care warri kan amma reefi qubeellaa godhadhe reefan qalabatii godhadhe reefan heerumee jechuudha. Addisiidha reefan heerumummaa nama gashuu hin qabu anaanaa taana baay'een keessan siifsii taanaan jettanii isa booda haasofna nagaruu qubeellaan eessanaa dhufee qalabatiin naa dhufee piroomiisiin naa dhufee soba seetu dhugaa waaqa warqiidha dhugaa waaqayyooti warqiidha. Nama kiisa ka akkatti waa'ee nama kiisaa siniin jedhe anuuti firqalamii dibachuun ko akkatti zannaxuun ko yeroon geenyaa miti kanarraa bareede yeroon geenyaa miti abbaan meetii jechuudha dursee ansiniin osku bar I don't care about eenyuyyuu hin sodaadhu eenyuyyuu hin osku waan hin godhu ifaan raawwadhaa jechuudha. Ifaan haasee raawwadhaa jechuudha. Waan hundumaa mul'inaa hin haasaa waan ta'eef hinatu waan hin ta'eef humaa tokko waan balleessaa jiru waan hin jirreef mul'inaa hin haasaa jira jechuudha. Yeroo darbe isinitti meen ture jechuudha. Waan hundumaa isa akka waan hundumtu mana murtiitti deebi'ee xumurarra gahaa jiru isinitti meera jechuudha. Bilisummaan kiyya akka awwajamaa jiru bilisummaan kiyya akka bahaa jiru yeroon kiyya akka gahaa jiru hunduma keessanitti himeen ture jechuudha. So what? Inna abbaa miti wajjin kaleessa wal agarree turre jechuudha. Finfinnee dhufeetu wal agarree dhufee jechuudha. Finfinnee maleessa ol agaruu yeroo baay'ee Adaamaa fa'aa kana oolaa wal agarree waan hundumaa fi waadaa naa galiin jedheenani. Kana booda riiskii dhufuufis waan dhufuufis an achi gaayilli kiyya diigamaa jira waan hundumtu xumuramaa jira kanaafiyyuu waadaa naa galiin jedheen bakka waadaa tokko naa galuu qabdaan jedheen bakka achi bahee rakkachuun qabu umti tokko dhufuun qabu akka yaada namni tokko naa kennetti dhiisi fayyoo gaayila keerraa si baasee namichi kun si diiskisee obsitee asuma taa'u si wayyaa obsitee matti dhiisuu si wayyaa obsitee jiraata taraaramuu si wayyaa miidhamtee jiraa faana taa'u si wayyaa namni tokko waan naan jedhe booda namichi kun achirlee si baasee hin beekamu waan dhufuun si dhiisuu danda'a si gatuu danda'a namni tokko jechuun namni sitti dhiyaatu waan bor dhufu si yaadda dhugumadhas namni si jaallatu waan bor dhufu si yaadda dhugaadhas nama yaadda'uuf jira namni sodaadhuuf wayi irra gaalaa ta'ee namoota sodaadhuuf jira namoota sanatu akkanatti na haasofsiise namoota anaa yaaddan namoota anaa sodaatan riiskii bor dhufu riiskii teekariidha namichi kun jedhanii na gorsa maalan godhisee ta'an immoo waamee ittanime jechuudha. Ittanime piroomiisii tokko naa galiin jedhe waadaa tokko naa galiin jedhe. Anaan akkanumatti nan amantoonna ara waaqayyo qofa kan amanamu hin jedhe namni kamuu huftuudha sobduudha namni kamuu waaqni garuu amanama iddoo kamittuu hin jedhe. Kanaafuu maal godhe seetanii qubeelaa naa bite warqii dhugaa waaqaati warqa kun piroomiisiidha malee qubeelaa qalabatii miti. Isa kan cidhaa jechuudha. Isa kan cidhaa tokko miti kun piroomiisiidhaaf jechuudha. Waadaa akkanaa galuuf jechuudha. Na yeroodhuma sana yaa magaaluma keessa jira waan ta'eef wanti nama dhibu hin jiru. Deemnee jechuudha. Warqii kana laalladhee piroomiisii kana naa bitee waadaa naa galee ታገበኛለሽ ወይ አከምቱሬ ወይኔ ሰርፕ ኢሰገሩ ጋፈ ቆቤላ ሰጊንጎ ሰና ሳይኒስ ካወቱ አኒስ ካወቱ ሰና ጋፈ ሰና ሲት ተገርሲሰስ አካታ ሳይቹ የሮ ሰንትስ ነገርሲሳ ኢሰ ሰርፕራይዝ ታኒ ኦፉማ ቢታታኒ ኦፉማ አቀኒ መረጣተኒ ለማኑ ከን ኢቲተ ኦፊላታኒ ዲዛይኒ ፊላታኒ ቆበቲ ላለሚ ሰትስ ላለሚ ካአሚ አኪሙ ጋፈ ወይኔ jetti dubartiin ofumaa maraxattee jechuudha.
akkana muudii akkana hin corroba. Anis suma corrobuun godha jechuudha. Ofumaa filadhee ofumaa kaawwadhee gaafa akkana diikooreeshiniin qophaa'e maal godhanii hiriyoonni dubartii asii si ajjabanii hiriyoonni dhiiraa mochitti isa ajjabanii eegan akkuma waan jettee duubatti anis akkasuma akka sagal heerumanis amala dhiira sagalee arguma miidiyaa kanarraa dhageenis maa booda innaa akkanatti siniin jedha qoosaatti na jalaa deema roonduma waan sin amma garuu gammadee jira waan ta'eef qoosu kolfuu midhaanii akka dura furrii laxxafuu midhaan yalla baqa pirootokoolii eegamuu jalqabee jira jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni kiyyaa yeroo baay'ee garuu nagaatiin hin gaadhu maaliif dhaan garuu bakka miiruma keessa galee dhufa waan ta'eef nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu har'a garuu gammadeen jira waan ta'eef baga gammaddan siniin jedha warri naa gammaddan baga gammaddan warri dallantan immoo ayidoon keer dhimma keessan dallantanis maayittanis inni ayi malakkatanyimi ani waan naa ta'uun filadha waan na boonsu waan na gammachiisu waan jiruu kootiif gara fuulduraa nagaa tasgabbiinaa kennuun filadha malee mana hidhaa keessattiin taa'ee hin tasaqaayya'u jechuudha. Kanaafuu amma immoo sijjammar durumayyuu wantichi waanuma naa ta'udha waanuma naa maludha kanatu naa mala ture kabajatu aqubeellaayyuu hin godhanne dura qubeellaan qabu qareedan kun garuu qubeellaa dursa piroomiisiistu sii kaa'ama akka tartiiba namoonni baay'een bakka qabaxabat jedhanii waan domtuu isaanii godhamutti qabbaxanii jechuudha fakkaranii afaan oromoodhaan fakkaruudhaan fakkaranii isaanii tatta'u dursa piroomisii sii godhama achii booda qubeellaan sii godhama jechuudha. Kuniyyuu mooraalii tokkodha baay'isuu. Yaa innaa abbaa meetishoonii akka kanatti qubeellaa naa godhee waan tokko sittiin dhagaamini hin yaadini ani silaa kanaan dura osoo yeroo sana sitti himee ture yeroo waan kun raawwate bara jalqaba si barbaadee si arge sana otoo nafaana walii galtee na haasofsiistee tatee hama gaafa dhuftutti si eegee bakka jiruu bareedaa tokko jiraannee akkati barbaaddu tokkotti jiraannee anillee waan fedhu tokko waan keessi koo itti qabame amma yeroo sana akkasatti taatee deemuu keetii fi akkataatti gadduu kee yeroo hundumaa natti dhagahama bakka maal taatu tolee naan jettee deebitee nafaana jiraattee mucaa keenya walfaana guddifannee satti aanus ijoollis walfaana godhannee nama anaa fedhee gatii kaffalee anillee yeroo sanatti akkana bakka waanuma xiqqaadhaan akkas ta'ee kana yeroo jireenyi bal'atee anillee guddadhu dhuftee ana wajjiniin jiraatte jedhee yeroo hundumaa waan na keessa deddeebi'udha gaaffii natti ta'etu hamaan bara jiraadhutti illee ammaatu gaaffii manatti ta'etu kan inni jiru jedhe. Kanaafuu kun immoo yeroon isaa ga'e akkanatti kun raawwachuunsaa fi deebii argatuunsaa anaaf gammachuudha malee waan akka namni siin jedhe yookaas ati yaaddu kana miti jedhe. Ati waan yaaddu yookaan namni waan si mariisise yookaan yaada si kenne miti. Angaroo ofii kootti yaadetti amanee murteesseeni kanatti seenaa jiru. Kanaanii si faana dhaabachaa jiru. Bakka siin taane haga siifaa ta'ullee jedhee wanti kun walii galtus jedhee baay'ee silleesitu dubbachuullee didee aga mucaa kana maal jedhee mucaayyuu jibbuttiyuu gahuun koo katachuma turte safaana walii galte mana kee jiraatu erga amma kana ta'ee amma kana dubbiin guddatee siin jiraachuus dadhabdanii walii galuus dadhabe akka du'uun hin jiru waan namaan taane keessatti du'uun hin jiru. Kanaafuu waanuma tokkollee sitti hin dhaga'amini waan hundumaa si faana jira full of confidence dha warra uwwatamu karaa seera xumuradhu bilisummaa kee intini godhadhu sila utu xumuramaa jira waan ta'eef wanti nama yaaddisu tokkollee hin jiru sabooda akkamitti akka jiraattu hin argitaa. Ati hin argita namni illee warri si eegullee hin arga akkamitti akka jiraattu jedhe yaaddeen jedhee fataazanaan jaalala jechuudha gaa jaalala kan wajjin dabarsinee eegaa akkamiin taayya caaltu dura naa sirbeera natti fakkaatan naan deemu kanaaf hin yaadadhe innaan bilookii godhe naan dide naa sirbee ture si'a yaa miirriwuu namatti mamiti kanaaf na keessa dhufe siniin jechuun barbaada. So kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka anyway jechuudha du'uun hin jiru baduunis hin jiru
waanuma ta'utu ta'a malee dirqiidhaan akka durii dhiitamaa, tumamaa, tuffatamaa, titufamaa ijoollee keetiif jedhi danda'i sirra haa deemu jedhamaa. Ijoollee keetiif jedhi ituma jedhanii ijoollee keetiif jedhi ituma jedhanii reeffa mana keessaa baasu. Iddoo baay'eetti kun immoo mudateera. Kanaanuu isinittiin himu ana caala argitaniitu jechuudha. Ijoollee keetiif jedhi namni maal siin jedha. Kana booda maal goota? Ijoolleen kun ituma jedhanii ijoollee sanaaf jettee otoo akkuma barbaadde taate akka barbaadde beektu miti ijoollee sanaaf jettee haadha isaaniiti jedhamte haa ijoollee sana guddisuu akka barbaadde taate osoo jiraatte gaariitu ta'ee jiru ijoollee sanaaf jettee tuma achi hacuucamtu intini jettu guyyaa tokko duuti. Ishee ijoollee qabdu miti isheen ijoollee hin qabne ganaa fireeshii reefuu wal fuudhanii akkatti xaa'ittee du'aa jirtu argaa jirra. Argaa jirra jechuudha. Hammam akka jaalalli lubbuu namaa baasuu fi jaalaladhanii mana tokkotti galanii gaa'ela jedhanis lubbuu namaa baasu baay'een keessan argitaniitu. Kanaaf namni immoo yoo waliin galle, yoo wal faana seeraan hin jiranne, yoo waliin kabajne, yoo waliin hin galle du'uu hin qabu. Nam kamuu isa isaa ta'u ishees du'uullee hin qabu, miidhamuullee hin qabu bakka. Maaliif hin barbaachisu? Yoo ta'e wal faana walii galee nageenyaan tasgabbii jaalala kabajaan hin jiraata. Yoon taane garuu waan biraatti wal oofu taanaan waan biraa bakka addunyaa isa lammaffaatti wal geessuuf wal qopheessu taanaan no hin barbaachisu jechuudha. Innis ta'e isheenis akka feete taate waan barbaadde daldalattee akka barbaadde taate ijoollee ishii yoo jiraachifattee ijoollee ishii fayyaddi. Kan miidhamu gidduutti ijoolleedha. Keessattuu haati irraa waa taanaan baay'ee garmalee abbaarrayyuu ijoolleen baay'ee miidhamu. Garaagarummaa isaa beektu. Baay'inaan haadhatu nu guddise nu jechuudha. Baay'inaan gatii kan nuti kafale haadholiidha. Anarraa kaaseyyuu haati abbaan kee yoo dhaqee kan biraa fuudhee laash jedhee achi deemeyyuu haati achuma teessee si guddisti. Waan ta'e taate daaraa taate si guddisti. Gatii baay'ee kan sitti kaffalu haadha keeti jechuudha. Kanaaf haati sun maanni waan barbaadde bahaa baala gattu barbaannaan maan baala ganni garuu ijoollee ishee haa guddifattu. That's all. Haati akkana. Haatimtu sun iyyuu hin jirtu gaafa taatu ijoollee baay'ee waan isaan ta'an hundi keenya iyyuu hin beekna. Ijoollee haadha malee guddatan hin argitu. Yeroo darbe viidiyoo wayii isinii fidee TikTok irra anu wajjin hin bo'e jechuudha. Abbaa kiyyatu amma shugguxii yookaan maal natti kennanii itti naqedhan itti naqatte. Hammam akka abbaan ishii haadha ormaa fidee mana ari'ee miidhee waan beektuuf. Haati garuu maalni abbaa ormaa fidee ijoolleellee banaa hin ariitu garuu abbaa ormaa yoo fiddeesi haadha waan ta'eef hamma kana hin miidhamtu. Manicha haadhatu yeroo hundumaa kavar godha waan ta'eef. So miira kan biraa keessa nan galchiiraati. Ani gammachuu kee isinitti agarsiifachuu dhufe miira kiyya gara sanatti jijjiirtani.